Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya eegalleetii jira. Qophiin keenya akkuma beekamutti torbeen kun torbee baay'ee rakkisaa, torbee ulfaataa fi torbee dararaati yoo jenne hin danda'ama. Keessumaayyuu ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiraniif guyyaan torbee kanaa torbee baay'ee hadhaayaa fi torbee gubataadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmi namaa jireenya isaa keessatti osoo gammadee jiraachuu danda'u, osoo jireenya gaarii akkuma nama kamiitu jiraachuu danda'u, garuu waa'een biyya isaa isa cinqee biyya isaa kana biyya gaarii gochuuf, biyya guddattee fi biyya diinagdee fi dimokiraasiin babal'atte taasisuudhaaf jireenya dhuunfaa dhabee dararaa fi ammeenya cimaa keessa ta'a. Kana jechuun fakkeenya yoo fudhanne hayyoota Oromootirraa fudhachuu hin dandeenyu. Jireenya isaanii dhuunfaa fooqii abbaa barbaadanii, konkolaataa abbaa barbaadanii, konkolaataa miti xiyyaara dhuunfaa isaanii bitatanii jiraachuu osoo danda'an, deemuun osoo danda'an, saba kanaaf waan tokko bu'aa buusnaa, seenaa saba kanaatiif dalaynaa, dhaloota dhufu waan gaarii dhaalchifna jedhanii jireenya isaanii hidhaa fi dararaa qabsoo Oromoo keessatti dabarsan. Siyaasni tuni beeytanii dhukkuba. Siyaasni dhukkuba. Siyaasni biyya ijaarti, biyya diidi, biyya shoror keessatti jireenya namatti gabaabsiti. Maaliif hin jedhee siyaasni dhukkuba inni jedheef fakkeenyaaf kan amma keessa jirru kana. Ilmaan Oromoo bilisoomsuudhaaf, ilmaan Oromoo waan gaarii tokkotti ceesisuudhaaf har'a dararaan hayyoota keenya argaa jiran kun siyaasa dhukkubaati. Siyaasni biyyaa mootuu ta biyya diiguus dandeessu isa akka amma irra jiru kana kunillee maaliif nama karaa nagayaatiin qabsaa'u, nama hammeenya tokko hin qabne shakkii qofaan yookaan jibbaa dhuunfatiif jecha mana hidhaatti dararuun kuni biyya diiga malee biyya hin ijaaru. Inni biyya ijaara jedhamee yaadamu osoo dimokiraasiin dhugaa bal'atee warri siyaasan hidhame hiikamee karaa dimokiraasii karaa filannoo qofaan injifannoon osoo kan ta'amu taate biyyattiin karaa dimokiraasii taate jedhama. Kanaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti biyyi Itoophiyaa keessattuu biyya agartee akka bofaatti siyaasni si mammarataadha. Siyaasa laaqamaa gartee siyaasa jibbiinsan guutame, siyaasa kursiidhaa gartee keessayyuu gara mootummaatiin deemamaa jira. Maal jechuu barbaadeeti? Jara keenya akkanas jennee jirra, akkanas jennee jirra, akkanas akka hunda jennee jirra. Akki hundi nuuf ta'uu didee jira. Oromoo walaboomsuu dide, akki hundi Oromoo bilisoomsuu dide. Jara keenya inumaayyuu amma osoo lubbuudhaan jiru, osoo nuti ilaalaa jiru hayyoota keenya dhabaa jira. Warroonni amantii akkasumas hooggantoonni tokko tokko har'a Jawaar fa'aa deemanii akka gaafatanii hin beekne. Gaafii isaanii irratti deebiin isaanii nyaata nyaannudha. Sababni isaa aangoon har'a dhufte tun lubbuu qeerroo 5,000 galaafattee wareegama gurguddaa fi qaqqaalii hedduu gaafattee akka taateen beeka. Duuba wareegama kanaan dhuftee har'a hayyoota irratti qoosuun, miskiina Oromoota irratti qoosuun akkamiin taati ka jedhu irraa lagannaa kana godhan. Furmaanni jiru amma tokkoo fi tokko. Jara keenya silaa furmaanni karaa lama ture hayyoota keenya baasuudhaaf. Karaan inni tokko fincila adda hin cinne, fincila cimaa, fincila hamaa osoo kan guutuun Oromiyaa taasisu taate guyyaa lama achi keessan bultayyoonni keenya hin taane inni hin danda'amu. Karaan jiru tokkoof tokko. Namichatti akka muka dhagaa gartee micciiramtuu jal'attuu gartee maqaadhaaf kursiirra jirtu kana gartee namicha rabbiin nagaatti jedheen jal'inarraa miskiina fakkaatee afaan damma dimatee carraan jiru hayyoonni fi sheekolee fi namoonni isatti dhiyaatan homa godhan godhanii akkuma kadhaatitti yoo ta'u jara keenya an osoo miila isaa irratti kufee Jawaariin fa'aa gannaa baase miila irratti kufuu isaa sanii hin sheenamu. Maaliif? Ani isaan achii gannaa ba'u qofa barbaada. Kaayyoon kiyyaa fi kaayyoon uummata Oromoos kan amma deemtanii hayyoota mana hidhaatti gaafatu miti. Deemtanii hayyoota mana hidhaatti waan tokko tokko gorsuu miti. Carraan jiru Oromoodhaa afaan takka dubbattanii deemaa namicha dhagaasan. Namicha dhagaasan akka inni baasu achi keessaa kadhadhaa, dhiisayyuu baasii hin sodaachisina, kadhadhaa bakka dhiifama nuu godhii jedhaani kan nu baasu ayyee hin dadhabne bar jara keenya namni gartee namni galaanni nyaateedhaan bishaan oomocha qabataadhaan galaanni yoos nyaate oomocha qabataa akka waan muka maaliif galaanni nu nyaatee jiran on kana jechuun maal jechuu abdiin uummata Oromoo isaan qaban sun tasan dhabame. Jara keenya Jawaar Haacaaluun guyyaa inni du'e san ka Oromoon waa tokko gochuu hin dandeenye amma waa godha jedheen an abdii tokko hin qabu. Wallahi wabillahi abbaan beetanataari
abdiin takka hin jiru. Namni guyyaa Hacaaluu san ol deebi'ee akkasitti irriba isaa rafe, namni guyyaa Jawaar Faa hidhamuu ija isaatiin argu ol deebi'ee rafe, har'a booda waa fida jedhee yaadu carraan jiruu fi carraan jiru jarrummaan amma sheekolee fi maaliin kun namichuma kana kadhatanii takkattii tana jara achi keessa gadi baasuudha. Carraan jiru kana amani na amani siin jedhe dhabameera carraan bira. Fincilli namni fincila wal fakkeessee godhuu dideera. Kun inumaa nama tuffachiisa iyyuu fincilli yeroo tokko baame barattoonni kutaa tokko baate kutaan kun itti taree kutaan kun itti taree akkasitti fincila hin jedhamu kun of dafarsiisuudha. Jara kenna fincilli isa akka bara 2016 agartee ilmoon namaa jaartiin jaarsi odoo lafatti nafin buqqa'eetiin baheessan yoo hin taane akkatti gadi hin dhiisu. Seera yoo taate mana murtiitirraa waa takka eeggannee argataa hin jiru. Mana murtii amma abbaan alangaa Jawaar Faa bilisa jiran jedhee gadi baasaa eedaniisin hin eeginaa jara kenna. Mootummaa homa abiyyi achi keessa isaan ajaju gooti warra mana alangaatillee abbaa murtiitillee. Kanaafuu carraan jiru abiyyi makana xamaamichu makana jallata makana kadhatuudha bakka. Kasanirraa namni hayyoota keenya odoo akkatti ijaan argitu dhabaa jira. Hayyoota keenya gaafa dhabnerraa iyyuun immoo faayidaa tokko hin qabu. Wayyee maalii kiyyaa Jawaar kiyyaa maalii kiyya jechuun faayidaan qabu. Hacaaluu kiyya jennee homaa isaa godhuu dadhabna. Warri isa ajjeesarra qallaba gaarii nyaataa mana hidhaa keessatti. Warri isa ajjeese maatiin isaa qajeelan jiraataa jira. Wanni kana jenneef gartee wacaa fi haasoyni nuti amma miidiyaa irratti haasoyni kun bu'aa buusuu dadhabeera. Abdii kutannee jirra. Abdiin nuti qabnu namichatti maxamaamaa tana kadhannee achi keessaa isa gadi baasuudha. Kasanii booda isatu mala laallata. Karaa ittiin qabsaa'u isatu beeka. Karaa ittiin biyyattii tana ceessu isatu beeka. Isaaf dhiisne. Kasanirraa hafe namni yoo lubbuun jiraate nu fayyada malee gaafa inni du'e boo'uun waa takka nu fayyadu boo'ichi immoo faayidaa tokkos hin qabu. Hacaaluun har'a lubbuu dhabe kun du'aan isaa homaa nu fayyadaa hin jiru nu miidhe malee. Godaannisa seenaa nuti ta'e hojiin inni nu hojjetu sun nurraa hafe gartee giirarri isaa gootummaa isaa sun hin dhabame gartee du'aan isaa nu fayyannee jechuun namni gizee jiru nu fayyadu har'a jiraatee nu fayyaduu danda'a sirriitti. Kanaaf jarri kun osoo lubbuudhaan jiran baraaramanii achi keessaa gadi ba'anii hawaasa tajaajiluu danda'an. Kasanirraa hafe Oromoodhaaf mana hidhaa keessatti du'an jechuun faayidaa tokko Oromoodhaaf hin qabu. Isaaniif faayidaa qabaachuu danda'a. Maaliif isaan seenaa hojjeta? Ila jarri waan akka ta'uuf miidhaa jiraniif isin hin galle. Seenaa akiratti hojjetanii jiran isaan seenaa umrii zalaalam hin dagatamne ka ilmi namaa hojjetee hin beekne hojjetanii dabarsanii jiran isaan. Nu'iif garuu miidhaa guddaadha. Har'a warri ala jiru wal hoogganuu dadhabnee namni tokko biyyattii tana hoogganee qeerroo gurmeessuu dadhabee gaafa isaan dhabaman kana daran Oromoon gabrummaa waggaa 150 caalutti ol deebi'aa jechuudha. Kanaaf falli jiru hayyoonni dhaabbileen siyaasaa dhaabbileen amantii mootummaa kana karaa nagayaatiin hayyoota keenya nuu baasi jedhanii bifuma kadhaatiin bifa jaarsummaatiin gannoo baasanii dhaamsa kiyyaan. Ani homa kadhalleen ta'e dirqilleen ta'e ani hayyoota keenya mana hidhaa keessaa gadi ba'an arguu barbaada. Gartee wanta har'a biyyattiin irratti taphatu tan takaadireen bilisiginnaa irra teetteetiin wiskiin dhugaa jirtu kana maqaa jaraatiin dhufe aangoon kun. Garuu har'a jarri galanni isaanii mana hidhaa ta'e garan na gubata. Haqa rabbii garan na gubata. Waan biddeena ani tolchadhe irratti tokko ol bahee gaafa nyaatu arguu caalaa wanni na gubu tokko hin jiru. Kun hinaaffaa miti. Bu'aa hojii isaanii fashaleessuudha harkaa. Kanan ture galanni Jawaar Faa. Kanan ture. Homaayyuu miti akkuma bolummaatti walii dhaabnuudhaaf hundan dubbannume jabaadha. Jajjabaadha akkanuma tol jajjabeessa.